tokkummaa ayye kan fakkaata ayye sagaleen koo jiramti nagama beekutu ayye barcuma jechuun nageenya jaalalaa fi tokkummaa nam tokko yeroo tokkummaa barbaadu yeroo jaalala barbaadu walitti adeemaa jechuudha kana fakkaata ittaansee oggoo walitti deeman kana eegi jaarsi dhaqee jedhee jaarsi kuni hin ta'a abbaan namnillee abbaan kuni abbaan intala kun keessummaan natti dhufee jedhee ollaasaa waammata jechuudha ollaan kuni manguddoo ollooti waammata yeroo manguddoo ollooti waammatu keessummaan natti dhufee kottaa wajjin caatii qaamna kan jedhamu jira akka aadaa keenyaatiin ergana asii intala kee ilma kootiif kan jedhamu jira akka aadaa keenyaatiin intala kee ilma kootiif oggoo jedhamu abbaan intalaa suni guyyaa duraa sana ishi jedhee hin qeebalu maaliif ilmi kun ilmi isaanii akkam ilmi isaanii kuni intala kana bulfachuu hin danda'a intala kana kunuunsee jiraachifachuu hin danda'a jedhee abbaan intalaa yookiin deebinee isin waamnaa jedhanii itti galchu jechuudha akkasii deebinee isin waamna jedhanii jaarsa kana ulfinaanii hin galchu jechuudha erganaasii eegii jara kana eeyyee maatiin gurbaa kuni manatti deebi'anii galuu erga galanii booda abbaan intalaa kuni gurbaa kanallee hin qorata jechuudha qoratee maatiin kun nama akkamiiti nama intala kana kunuunsuu danda'anu gurbaan kunillee intala kanaaf akkamii ergana asii eegii in gurbaan kun ilaalamee in gurbaan kun intala kana hin bulfachuu hin danda'a yoo ta'e abbaan intalaa kuni qeeballeerra kun immoo fuudhanneerra jedhanii waamu ergana asii milkii jaalalaa kan jedhamu jira milkii jaalalaa jechuun marsaa lammaffaa kan naqamudha jaalalli gidduu jaraatti uumameera jechuudha milkii jaalalaa jechuun milkii jechuuni walumaa galatti milkii jaalalaa jechuuni jaalalli gidduu jaraatti uumameera amma waan maatiin gurbaa xalabanii fi gaafatanii fi maatiin intalaa gaafatan walii galteedhaan xumuruu hin danda'ama jechuudha milkii jaalalaa. Milkii jaalalaa jechuun jaalalli uumamee abbaan intalaa kuni jara kana intala kana gurbaa kanaaf nama hawwee gatii ta'ee jennaan marsaa lammaffaan suni milkii jaalalaa jedhama. Milkii jaalalaan suni akka aadaa keenyaatiin haati gurbaa kuni akka buna qalaa ashaboo damma akkuma kanallee birrii kan abbaa duukaa dhaqu jira jechuudha. Mana abbaa intalaa waan akkasiit qabatamee dhaqama jechuudha akka aadaa keenyaatiin. Ergana asii eegii taa'amee bun akka aadaa keenyaatiin bunni dhaabamee cuubaan godhamee sirnaan keessummaan natti dhufaa jira jedhamee ollaan waamamee akkanatti eegama jechuudha. Ayyee. Shanantu jiranii shanan sana keessaa mootiin ofuuf meeme maashaallah tabaarakallah aadaan jimmaa isin beektaniif isin dhagaa jirtanu. Eegii maatiin kuni achi dhaqanii jedhamee bunni dhandhamatama akka aadaa keenyaatiin buna dhaqaa bunni sun buna qalaan sun dhandhamatamee mana abbaa gurbaa kanaatti deebi'ee gala jechuudha maaliif maatiin kuni walitti dhufaniiru tokkummaa uumaniiru jechuudha maatiin tokko ta'aniiru maaliif intalli kuni kara maatii sanaatti dabalamteetti gurbaan kunillee kara maatii jara kanaatti dabalameera jechuudha erganaasi milkii jaalalaa booda akkuma sana eegii nyaatamee dhugamee wal eebbifamee akka aadaa keenyaatiin wal eebbifamee kara guyyaa amartii yookiin immoo amartiidhaaf achi deemu guyyaa amartiif yoo deeman akka baatii lama baatii tokko fuuldura buufanii qabatanii galuu jechuudha. Guyyaa sadaffaan suni akka amartii jechuudha.
Hayyee. Sagaleen koo jiramti guys. Guyyaa amartiitu qabamaa jechuudha. Amartiin sun maalidha? Guyyaa amartii jettee amartiin sun maalidha? Amartiin suni guyyaa intalli fi gurbaan walitti dhufanii abbaan gurbaa suni intala abbaan gurbaa suni gurbaasaa yookiin immoo hiriyoota isaallee akkuma kan manguddoo gurguddoo fudhatee dhufa jechuudha. Guyyaan amartii suni guyyaa gurbaaniif intalli wal itti dhufanii wal argan jechuudha. Guyyaa amartiin sun kan barbaachisu akka aadaa Shanan Gibeetiin akka buna qalaa, ashaboo, damma, birrii, amartii fi wandaboo fudhatamee dhaqama jechuudha. Mana maatii ishee moo wayis mana maatii isaa? Maatii isaatii kara maatii isii fudhatee deema waan kana jechuudha. Akka buna qalaa, ashaboo, damma, birrii, amartii fi wandaboo. Wandaboo jechuun maal jechuudha? Misroon tokko. Wandaboo jechuun zuuraa jedhama. Zuuraa. Yookiin immoo akka amma uffata aadaatiin kan ba'e zuuraa kan jedhamudha wandaboo jechuun. Wandaboo kan jedhamu akka Shanan Gibeetiin fuulli suni magariisa yookiin immoo diimaa kan ta'edha. Wandaboo fuulli wandaboo sanaa jechuudha. Zuuraan sun jechuudha. Eeyyeen. Erganaasi guyyaan sun guyyaa amartiiti. Amartiin suni beetasabiin isii yookiin immoo beetasabiin isaa walitti dhufanii walitti dabalamanii guyyaan maatiin isiillee isa baruu danda'an. Maatiin isii abbaan manaansi kanaan dura marsaa tokkoffaa marsaa lammaffaa waggoo dhaqanu maatiin isii isaan beekan jechuudha abbaasaa malee guyyaa amartii jechuudha kan jarri walitti dhufanii wal argan. Kana fakkaata guyyaan amartii. Guyyaa amartiin booda isiin nama abbaa manaa qabu yookiin immoo nama jaarsa qabudha. Ayyee erga amartiin kaa'amee fi ka'ee sana booda isheen haadha warraa namaatii jechuudha. Eeyyeen haadha warraati garuu isin waggoo sana waggoo haadha warraa namaatii garuu isa duukaa hin galtu. Akka aadaa keenyaatiin mucaan kun amanni si xiqqoo yoo ta'e yookiin immoo intala barattu yoo taate abbaan kuni intalli kiyya hin baratti yookiin amata lamaan gara fuulduraa yookiin immoo amata tokko gara fuulduraa kan jedhamu jira akka aadaa keenyaatiin. Ergana asii intalli kun mana abbaa asii teessi. Intalli kun qobaa bishaan illee hin naqxu. Mana barumsaa illee waggoo barattu namatu duukaa deemsifamtu qobaa hin deemtu jechuudha. Maaliifi warra namaati isiin namatu kaadhimmatee jira. Abbaan itti gaafatamaadha jechuudha. Kanatti dabalatee akka aadaa keenyaatiin mucaan sun yoo waan hoggaa teessu taate abbaan gurbaa yookiin immoo gurbaan qooda kan baatu jira. Qooda akka arafaa yookiin immoo rahmadaana qoonni kan ba'uuf jira mana maatii abbaa manaasiitiif kara mana abbaasii dhufa jechuudha qoonni sun. Qoonni sun garuu mucaan kun qoonni sun hin dhufa malee misrittii kanaaf qooda sana garuu isiin hin nyaanne. Qoonni suni isii dhumaaf jechuudha. Okay, fakkeenyaa fi naannoo biraa wantoota akkana gabbara jedhamutu jira. Godina Jimmaa keessatti yookaan akka Shanan Gibeetti gabbarri kun yookaan immoo beekama akka naannoo biraatti beekamaadha waan ta'eef kun akkamitti ilaalama akka naannoo godina Jimmaatti mee kanarraa naaf himi. Eeyyeen sun gabbaran jedhamu suni amma qoonni ba'uuf suni akka meeshaalee mana keessaa akka aadaa keenyaatiin tirmaa jedhama. Dubartiin tokko oggoo heerumtu meeshaa mana keessaa isii barbaachisa. Birrii sanaan meeshaa guuttatti jechuudha. Oggoo amata tokkollee yoo teesse meeshaa isii guuttataa teessi jechuudha. Akka tirmaa jedhama akka aadaa keenyaatiin.
Kana booddee itti qophoofti jechuudha. Amata tokko gidduutti itti qophoofti. Erga qophooftee maatiin isiillee yoo amata tokkotti qabame beellamni cidha jira. Yoo amata tokkotti beellamame oggoo amanni sun gahu maatiin gurbaa suni mana nu baasa yookiin immoo mana nu galchaa kan jedhamu jira akka aadaa Shanan Gibeetiin mana nu galchaan suni qaba fuchuu oggoo barbaadanu mana nu galchaa jedhama. Haala seeraaf heeraatiin kan gaafataman abbaan intalaa jechuudha. Erga naasii jaarsi dhaqee mana nu baasaa yookiin mana nu galchaa kan jedhamu qaba fuchuu jechuudha. Kennaa sanarratti amma fakkeenyaaf gaafiin goosiin ganda ta'a. Akka wanti dirqiidhaan kennisiifamee hagana waa isinirraa hagana barbaanna mucaa keessanii kennaa akkasii minaamin jedhamu hin jira. Akka aadaa Shanan Gibeetiin kan kennamu buna maarii yookiin sa'a namni huma qabu kenna. Nikaa